isin waggaa 50ffaa qulqulleessaa. Isattis namoota biyyicha keessa jiraatanii fi guutummaa biyyichaatti birmadummaa labsaa. Inni ayyaana waggaa 50ffaa Yoobeeliyyuu isiniif haa ta'u. Macaafa Seera Lewwotaa boqonnaa 25 lakkoofsa 10. Baga gammaddan baga gammanne baga geessan baga geenye isiniin jetti haati ijoollee kumaa ilmaan ishee fagoof dhiyoo biyya keessaa biyya alaa jiraniin harka ishee bal'iftee anaa dhufu jetti. Waldaan amantoota mulu wangeela Naqqamtee adeemsa hojii wangeelaa dhiyaa Itoophiyaa keessatti kan eegalte gargaarsa Waaqayyootiin kunoo waggaa 50 lakkoofsiftee jirti. Waggoottan kana keessatti mootummaa Waaqayyoo babal'isuuf wangeela gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos labsaa dhaloonni guutamuu hafuura qulqulluu akka argatuuf humna Waaqayyootiin dhukkubsataan fayyee hidhaa hafuuraa fi abaarsaatti kan ture akka hiikamuuf ga'ee isheen gumaachaa turte dhaloota isheen horattee fi namoota arganii dhagaaniin dhugaanii bahamaaf. Maarreegaa kanaafuu Waaqayyo isa hamma yawwanaatti nu gargaare waliin galateeffanna jechaa waldaan mulu wangeela Naqqamtee yoo Waaqayyo jedhe bitootessa 18,2016 eegale hanga bitootessa 22,2016tti sagantaa galateeffannaa qabnu irratti nuuf argamaa. Amsa kanas waliif dabarsaa jechuun affeerraa hafuuraa kan jaalalaa fi kan kabajaa isiniif dhiyeessiti. Waldaa mulu wangeela Naqqamtee Gara galata irratti maqaan kee